Yeroo tana keessa wantoota babbareedduu wantoota beekumsaa fi barnoota namaaf ta'u barnoota irra beekumsa namaaf dabala jedhee yaada inshaallah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee amantiif kutaan osoo waliin koonnee jirra jirtu baga jiraattanii seen jecha. Akkuma argitan kaa manguddoo tana manguddoon tuni akka hooteen yookaan akkiyyeeteen taateen jechuudha. Sababni isii kana qabadde isiniif dhufeef ka saboota garagaraati fakkeenyaaf ijoolleen takka ijoollee shamaraa takka yookaan osoo mana haadhaaf abbaa jiranii tabarnoota isaanii addaan kutan jiran rakkoonis ta'ee rakkoo garagaraatiin addaan muranii jechuudha. Garuu manguddoon tuni ka akkuma argaa jirtanii umrii isiitii fi yaalni fuulli isii yookaan zaanni isaanii inni himaa jechuudha. Nama akkam akka ta'anii kanaaf barataa ijoollee isaanii yookaan barataa akkiyyee yookaan akkayoo isaaniif taatu namoota akkasii kana waliin ijoolleen akkanaa tunniin teteettee yoo isin jara keessa ta'anii baratanii namatti tola jechuudha. An akka kootitti jechuudha akkaan hamileen hore yoo akkaan hamileen hore isiniin jedhu ileen amma kana gaddeebi'ee ijoollee tiyya yookaan hortee kiyya boodaan of duraan akka baradhu na taasisaa jechuudha. Yoo ijoollee osoo gaahila nooraatiin keessaa baate yoo kadeebinu ta'e rakkoo garagaraatiin yookiin wajiilee garagaraatiin addaan kutanii jechuudha. Garii namoota tama abbaan manaa yookaan si barsiisa jedhuuni kalaas amma booda nagahee nama jedhutu jira jechuudha. Maali kun dadhabbiin argisiisa jechuudha. Abbaan manaa hedduuni namni beekaani dubartiin tun boruuf ilmeetii janaaf barsiiftii akkanatti naftu jedhee nama barsiisutti jira. Fakkeenya maatii makiyya keessa fudhadhe ijoollee hedduutu osoo asiin ilmee horanii osoo asiin dahaa jiranii osoo gaa'ilatti dhaqanii waa hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa daaruu fi maaliif namni sun nama isii barsiisu ta'uudha jechuudha. Gariin abboonni qalbii qabdu ammootu gaafuma inni isii san jaalatee isa gaafatu waastinnaa waadaa akkasii waliif galan. Daa'imti tiyya mucayyoon tiyya yookaan barnoota hin finne barnoonni isii siif kennaa barnoota isii xumursiifta nama jedhutu jira jechuudha. Gariin ammootu kanas kama warri ittiin dubbanne saayikooloojima isaatiin sammuu isaatiin nama beekaa waan ta'eef ni barsiisa barnoota deebi'uu qabda jedhee barsiisee xumursiisaa jechuudha. Dhabdeef argatte sun carraa isiiti jechuudha. Garuu ammoo dhabuuf argachuu miti wantichi. Amshee wanni guddaan isiin tuni barattee bakka geettee ijoollee ofiitiif gargaarsa taatee jechuudha. Fakkeenyaaf obboleettiin tiyya ileen sa'aatii ammaa kana obboleettiin ijoollee ofii manatti ofiif qo'achiifti. Ofiif waa hunda hojii manaa dalaytii fi kana hunda ijoolleen isii dhayinaan kanas barnoota irra cimtoodha jechuudha. Maaliif jennaan qaama mana keessaaf qaramtee baate waan ta'eef kuni waan nama shakkisiisuu qabu eenyuyyuu ni beeka jechuudha kana. Isa kanaaf ijoolleen obboleeyyan keenya ka'ee jettanii barnoota irratti uf tuffattanii miti kun isin tuffachiisa malee jechuudha. Barnoota keessan nama gaarii argattan taanaani barnoota keessan itti fufaa baradhaa. Wallaahi an dhugaa isiniif jedha. Anamma abbaan manaa kiyya kana barsiisu ta'e ishiin jedhu. Maaliif jennaan barnoonni umriin hin daangessu jechuudha. Barnoonni abadan umriin hin daangessu barnoonni daangaan qabu jedhan. Keessattuu barumsa ammayyaati wanta hunda ol qabatee ka diinii ka akiraati waan ta'eef kun ammoo ka addunyaati. Ka addunyaatiif yoo danda'ama ta'e ka akiraa fasan dura fayyadamaa ka'a gara diinii wanniititti as deebi'a. Gara ammayyaati ay deebi'a. Maaliif jennaan ka duniyaa waan ta'eef akiraa isiniif hin ta'u. Ka akiraa san tolfattanii kaatanii gaafa ay deebitanii sun nama hin dhibuu jechuudha. Kun nama illee shakkisiisa. Ijoolleen takka gaafa dhalattee yookaan amata sadiirra akka naannoo keenyatti amma naannoo keenyarraa bakka bu'ee dubbadda. Daa'imti takka dhalattee umkiin amata 5 amata 4 amata 5 achiin boodatti mana quraanaatitti argamti jechuudha. Ijoolleen sun gaafa quraana irra leenjitee baate maal akka ta'uun beektan ka baay'ee cimtuudha ijoolleen sun jechuudha. Maaliif jennaan diin keessa guddatte waan ta'eef sammuu jaraatii fi akkaan bareedaa barnoota jaraatiif illee ammoo maaliif jennaan subhaanallah quraanni kuni waa hedduu sii hiika waa hedduu sii fassaras.
dandeetti sii dabala waa hundarra sii laafaa jechuudha. Namni qura'aana hin beekne kalaas barnoonni barnoota hin jedhamu. Yoo isa jalaan qabaanne barumsa idilee qabaatten qofti barnoota siif hin jedhamu. Tokkoffaa ati yooma madrasaa barachuu dadhabde madrasaa yoo barachuu dadhabde irraa gaditti jechuudha. Qura'aana sanii haga tokko baradhu. Boruufis ijoollee keessaniif barsiisaa daa'imummaan aliif jedha aliif irratti qubee aliifaa irratti akkuma fakkeenyaaf qubee afaan Oromootti hiisiftanii qubee aliifaallee wal bira qabaatiin hiisisaa barsiisaa. Akkasitti gaafa kana maal taatire ijoolleen suni yeroo dheeraaf yoo achi keessa turtu ta'e gaafa achi keessaa baatu cimtuudha akka cimtuudha daran jechuudha. Ijoollee taawwanii yoo fidanii wal dorgomsiisanii ijoollee qura'aana barattee caalte turre caalaa jechuudha. Wallahi jara turre caala. Kanaafi barnoonni daangaa hin qabus umri isin gaafatu wanni isin daangessu hin jiru. Yoo namni isin duubaan jiraatu ta'e rakkadhaa baradhaa rakkadhaa barsiifadha ijoollee keessanis. Wanni baddee jara barsiifachuutu irraa fidala jechuudha. Anamma akkanatti taa'ee ka haasa'u fakkeenyaaf yoo ka ilmoo tiyya maatii kiyyatti waan amanuufi malee yoo ka qalbiin tiyya murtaa'aa qabaatteeti miti garuu ambaa miti akka kalee ana guddisoo waan ta'eef biraa shakkii takka hin qabu jechuudha. Shakkii takka hin qabu. Garuu ofii kiyyaallee yeroo gaafadha. Yeroo waan hordofee gaafadhuufi ijoollee tana amma namni birrii itti kennu nyaachisee obaasuu daara baasuu kana qofa laalaame kana qofa laala. Yoo jarri kanniin lamaan isiniin goone wannummaan jaraaf gammachiistanii akkanatti isiniif wanni miti. An akka kiyyatti jechuudha hin ta'u. Kana miti jennaan ijoollee akkasitti barsiisanii bakkaan gahanii guddisanii guddisuun qofti haadhummaa naman taasisu yoo bakka barnoota diin keessatti hin jabeeffatini haadha naman jechisiisu jechuudha. Gaafa jabaattee sadarkaa jaraa jabeessaa deemte hamilee jaraatillee eegdee fi waa hunda bu'aa bahii hunda keessatti wanni taateef jabduu haadha jechuun jabduu akkasiiti. Haadha jechuun haadha akkasiiti. Muuta mala fakkaadha ka'aniituma haadha jedhan qofaa miti. An biyya biraa taa'ee amma fakkeenyaaf ummaan tiyya yoo barsiisaa jiraatanii haatiif abbaan kiyya yoo barsiisaa jiraatanii an yoo isaan achi waan an barbaadu kana naa godhanii haga waan an bira taa'ee barsiiseeti. Garuu gaafa ijoolleen achitti hin barattu ana asii uffatarraa waa hundarraa yoo akka bakka teettanii ijoollee keessan kun guyyaa hordofaa quba qabaadhaa like share subscribe godhaa yoo yaadni kiyya isin